Godina Booranaatti sababa hanqina boba'aatiin hawaasni tajaajila geejjibaa dhabuun rakkoo gargaraatiif saaxilamaatii jiru. Bootteewwan hawaasa bonaan miidhamaniif bishaan raabsan ambulaansonni dhiyeessuudhaaf tajaajila kennan akkasumas piroojektonni misoomaa gargaraa hojjetamaa jiran sababa hanqina boba'aatiin dhaabbachuuf dirqamaa jiraachuu jiraattonni yaada kennan ibsanii jiru. Jiraattonni godinichaas sababa hanqina boba'aatiin rakkoon hawaas dinagdee yeroodhaa gara yerootti ulfaachaa akka dhufe eeruun qaamni dhimmi ilaallatu furmaata waaraa akka fiduuf gaafataniiru. Nama gizi achi yaanullee makiinani no taarifa ol nurraa fudhatanii taarifi sila 72 ture garuu warri birribbaa nurraa guurrachaa turan. Kanaaf kun seeraa lakamiin nurraa guurtan ennaan edaajinu yaanu nu jedhanii konkolaatallee keessa nu jisanii turan. Ammas as dhufnee asillee teennee rakkachuu jirra. Kanaaf mootummaan akka danda'utti waan kana furmaatu nu kennuu qabaa jedha. Baajaajiin as ceestuun uummata baadiyyaa irri caala tajaajilti. Bishaan waraabdi, okadhatti. Waan adda addaa baadiyaan ammaan tan lubbuu harkaa of hin qabdu horiin akka hin jiru horii sun qulaamsuufi lubbuu ofiitti lakkisanii horii sun qulaamsuufi halkaniif guyyaa motoriin tokko dandeettee hin dhaabbatu. Guyyaa shan akkasii as turre motorri isaan gartan tuni bajaajiin kun adda baabaayi sun itti ejjite yoo xiqqaate motoriin kum lamin geetti bajaajiin kum lamin geetti bootiin qabeenya beezila asii yoo nu buusadhan asitti hin buuchuu keenya dabarsiti baay'ee rakkachuu jirra bonillee harkaan qaba. Dhabamuun boba'aa konkolaattota hawaasaaf tajaajila kennaniif danqaa isaaniitti ta'uu kan dubbatan konkolaachistoonni gama isaaniin boba'aan godinichaaf jedhamee ramadamu gara biyya ollaa Keeniyaatti darbee gurguramaa akka jiru eeruun boba'aan gara godinichaa dhufummoo iyyuu qaamota tokko tokkoon kiraa sassaabdummaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatan. Waajjirri daldalaa warqaan waliin hojjeta. Isanii waraabsinyaa jedhanii dhufanii hambaa ja'anii nam edas bul as bulleeni saa jageennan warri maaddiyaan cufu warri maashinii hammaatee deemee iswiichitti girgiddaman keessa jira biiroo warra keessa iswiichi kaanii cufanii wanni humni isaan dadhabu yoo koota dhiiroo deemnee barreeffama mootummaa gaafannaa biiroo dhimmi ilaalu gaafannaa jedhanii nu lubbuteen sodaannaa jedhan namni dhugaa lubbuu sodaatanii. Maddaatti gisee bu'uun argina boottiin hin buusaa saatii buusan nuti argina gini ganama yoo deemnee dhufnu nu kennanii leetir 30 kiiloomeetira 200 deemaa jedhanii nu buusan achiin kanaaf nu immoo kan jaarkaana irraa kan bitannu birri 60 leetira tokko binna yoo fedhan 60 65 70 faana gurguratan. Madda raayyu amma birra 45 sa'aatii nu gurguranii jira karaa gubbaatti gara 147 kan fa'a akkasiin bitannee deemne taarifa jedhanii karaa gubbaa dhaabatanii dammoo waan biraan hin jedhan taarifa jaalannee uummata miidhuuf miti uummata irraa dhalan. Waajjira abbaa taayitaa geejjibaa godina Booranaatti dursaan garee nageenyaa tiraafikaa obbo Jaldeessa Huqqaa komiin uummataa sirrii ta'uu himuun raabsa boba'aa sirnaan hoogganuu dhabuun rakkoo kana fiduu himu. Rakkoon tun godina keessatti hin baay'ee jirti. Akki rakkoon tun uumamtuu tokkoffaa boba'aan jalqaba boba'aa irra haa. Bobaani armad dhufu injiru jedhama bakka itti irra waraabamirra maaddii irra bobaan akka hin jirre makiinoti dhufanii yaa'uu dadhabanii asitti nu bira oolanii nu ammoo yoo bobaan hin jirre makiina geessuun asii makiina taariif deemsee galchuun baay'ee si rakkisa dubbiin tun rakkoon bu'uuraa bobaadha. Boba bulchuu dhabuudha. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa godina Booranaa obbo Hussein Guyyoo gootaan boba'aa godinichaaf duraan ramadamaa ture harka 65 hir'achuu fi daldalli seeraan alaa heddummachuun rakkoo kan hammeessaa akka jiru eeruun rakkinicha furuuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamaa akka jiru dubbatan. Goota duraan godin kana raabsamu persentii 65 hir'isi. Maaddiyaan tokko duraan naafxa fakkeenya 8 akka 10 argata. Amma lama. Manajimentiin akkaataan itti hoogganamullee rakkoo ta'uu qaba. Ogeeyyiis ta'u warra maaddiyaallee ta'u rakkoo qaba. Kan irra ka'ee tarkaanfii adda addaa ji'oota lamaan dabra fudhachaa turre.